ورحمة الله تعالى وبركاته. hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtanii fayyaadha baga jiraatanii viidiyoo irra isinii qabadhe kanatti osoo isin irratti hin dheeressini waa'ee saahiba gaarii waliin ilaalla inshaallah. Saahiba gaarii argachuun hedduu jaalatamaadha, hedduu gaariidha, hedduu bareedaadha. Aybii ati qabdu waliin fokkina qabdu, bareedina qabdu, dheertuu teetu, gabaabduu teetu, sifa ati qabdu hundaa waliin nama si jaalatu argachuun hedduu takka gaarii. Maaliif jennaan ati waan taheef hedduu gaariidha nama akkanaa kana argachuun, hedduu jaalatamaadha jechuun. Nama akkanaa kana yoo qabaatte jabeeffadhu sirritti. Harkas qabatee siin jedha ani si waliin jira jedhee si jajjabeessee haamilee sitti horeechu yeroo hunda, yeroo gammachuu kee yeroo gammadde hunda gammachuu kee waliin qoodatte sitti fakkaata. Yeroo kana yeroo namni kun akkana jedhee si jajjabeessuu kana waan addunyaan tun marti ishii harka kee kana jiru sitti fakkaata jechuun hedduu takka. Maaliif bilaqsi namatti fakkaata jechuun nama hundatti nama akkanaa kan of duubaa qabaachuun hedduu takka gammachuu guddaadha jechuudha. Wayita gammaddes, wayita gaddites, wayita hunda deemteetti odeeffatta. Waan takkaa yaadduun qabdu jechuudha. Fuuldura kee waan jiruuf namni kun nama akkanaa kana qabaachuun hedduu bareeda. Yoo nama akkanaa kana qabaate jabeeffadhu. Yoo hin qabaanne immoo hedduu hin cinqamin. Maaliif yoo jette argachuun isaa hin ulfaatu. Duniyaan tun hundi ishii ilma namaa hin guutamtetti hin argatta. Argachuu itti argatte garuu akkamitti jabeeffatta. Ilmi namaa waan adda addaa jira, bal'aa jira, dhiphaa jira, rakkoo jira, gammachuu jira. Saahiba qabaachuun hedduu qalbii kee kanaa raahaa si godha jechuudha. Yoo aartee jiraatte deemteetti odeeffattee xiqqoo takka raahaa argatta. Yoo immoo daran gammachuu qabatte daran gammachuu keessan irratti gammachuu sii dabala. Haamilee sitti hora. Yoo kufte lafaa ol si kaasaa. Yoo dadhabdee jiraatte si jabeessaa. Yoo jabina qabaatte daran san caalaa si jabeessaa. Saniif saahiba akkanaa ni argatta inshaallah. Duniyaan tun waan ilma namaa hin guutamteettuuf. Yoo hin argamne hoo, yoo nama akkanaa kana hin qabaanne hoo ni argatta. Nama qalbii keetiif ita'u yoo qabaate jabeeffadhu. Yoo hin qabaanne immoo inuma argatta. Duniyaa kana hundarra nama jira. Nama qalbii keetii ta'u, nama sihiisii ta'u, nama ananaa ta'u ni argatee jiru. Saniif wayita arganne akkamitti qabanna nama akkanaa jenne inshaallah. Viidiyoo har'aa asirratti dhaabaa. Yoo isinitti tole viidiyoon kiyya laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Haga viidiyoo biraa wal agarrutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.